Guyyaa harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan bunnoo waa beekoti. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti akka nu faana turtan kabajan isin affeerra. Odeessaalee keenya jalqabaatiin godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti waraanni bilisummaa Oromoo kaambii loltoota mootummaa haleeluun himamee jira. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'anii naannoo Hararii aanaa Hakiim keessa qubatan gamoo keessa jiraatan keessaa baafamuun daandii gubbaatti facaafamuun isaanis dhagahamee jira. Mariin guyyoota hedduuf fandii maallaqa addunyaa IMF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa ture xumuramuun isaas dhagahamee jira. Soomaaliyaan ambaasaadara Itoophiyaa ari'uun ishees gabaafamee jira. Waa'ee kanaas wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti waraanni bilisummaa Oromoo kaampii loltoota mootummaa haleeluun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n guyyaa irraa godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa magaalaa Qotaa irratti tarkaanfii qindaa'aan waraana faashistii PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaas ibseeti jira. Tarkaanfii fudhate kanaanis waraana maafiyaa Abiyyi Ahimad hedduu galaafachuun garii isaanii immoo madeessee guutuutti mooraa bulchiinsa magaalaa Qotaa keessaa buqqisuun magaalattii akka dhuunfates himamaati jira. Haleellaa kanaanis hidhannoo gosoota adda addaa loltoota mootummaa irraa hiikkachuun mooraa qabsoo Oromoof galii taasisuun isaas dhagahameeti jira. Loltoonni mootummaa seera idil addunyaa cabsuudhaan mooraa mana barnootaa kaampii waraanaa taasisuun adeemsa baruu fi barsiisuu danqaa akka turanis hubachuun danda'ameeti jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa kun godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti dirree mana barnootaa yookaan mooraa mana barnootaa kaampii waraanaa godhachuudhaan meeshaawwan teessumaa fi boordiiwwan manneen barumsaa sana gadi baasuudhaan meeshaa baruu barsiisuuf oolu isaan immoo dirree waraanaatiif itti fayyadamaati jiru. Kanaanis seerri kun seera idil addunyaa kan cabsee fi yakkaanis kan nama gaafachiisudha. Akkuma heera biyya Itoophiyaatti iyyuu dirreen barnootaa dirree siyaasaa fi amantii irraa adda jedha. Dirreen barnootaa dirree dhalli namaa fi daa'imman qaroon itti qaramanii malee bakka loltoonni mootummaa da'oo qotachuudhaan ilmaan namaa keessatti ajjeesan miti. Gochi caasaaleen mootummaa Itoophiyaa keessumaa immoo naannoon Oromiyaa taasisaa jiru kun seera idil addunyaa kan cabsee fi yakka olaanaadha. Kan seeraan nama gaafachiisu ta'uunsaas beekameeti jira. Mata duree lamaffaadhaan godina Shawaa kibba lixaa Anaatolee keessatti ajjeechaa seera malee qaamoleen mootummaa raawwataniin tibba kana namoonni 20 ol ajjeefamuun dhagahamee jira. Gandoota baadiyyaa Anaatolee kanneen akka Maallimaa Sadan Bottonee, Bisiraa Bidillaa, Gololee fi Tamsa'aa, Soboo fi Caancoo, Amuroo fi Taajjii, Dhokatee fi gandoota biroo keessatti ajjeechaan murtee seera malee namoota nagaa irratti raawwatamaa turuu gabaasaan turuun keenya ni yaadatama. Namoonni kunneen hundi waraana bilisummaa Oromoo deeggartu soortu daandii itti mul'iftu da'oo taatuuf akkasumas ilmaan yookaan fira keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Qabata waraana bilisummaa Oromoos qabda jedhamuun kanneen ajjeefaman ta'uun isaanis ni beekama. Ragaaleen maddeen irraa nu qaqqaban akka mul'isanitti obbo Naggasaa Caalaa ganda Maallimaa Sadan Bottonee, Adde Muluu ganda Bisii Baliidii fi obbo Baalchaa Tsaggaa'ee ganda Gololchaa fi Tamsaa kanneen manni jalaa gubatee hoggaa ta'an obbo Mul'ataa Dambal ganda Soboo fi Caancoo keessatti manni isaanii jalaa gubachuun isaanis ajjeefamuun himamee jira. Dargaggoota Addalaa Kaasee ganda Dhokotee Nugusee Leellisaa, Addunyaa Gaaddisaa, Dajanee Iddoosaa, Sayidoo Katamaa ganda Abeebee irraa obbo Asaffaa Jaampoo fi kanneen biroo hedduun baruma kana keessa baatii dhiyooas hanga ammaatti kanneen ajjeefaman keessumaa immoo manaa fi qabeenyi isaas jalaa kan gubate ta'uun himameeti jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen bakkoota garaagaraatti sababa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa adda addaa itti baasuun shakkuudhaan qabeenya isaa erga barbadeessanii ilmaan isaa bakkeetti facaasanii booda namoota abbaa yookaan keessuma abbaa warraa yookaan haadha warraa immoo ajjeesuudhaan ilmaan isaanii bakkeetti gataati jiru. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa keessatti ajjeechaan kun babal'atee kan itti fufee jiru hoggaa ta'u kibba lixa shaggar Anaatolee keessatti yeroo gabaabaa keessatti namoonni 20 ol haala suukanneessaadhaan hidhattoota mootummaa kanaan ajjeefamuun isaaniis bira gahameeti jira.
mata duree keessa sadaffaadhaan buqqaatonni naannoo Sumaalee irraa buqqaanii naannoo Hararii aanaa Hakiim keessa qubatan gamoo keessa jiraatan keessaa baafamuun daandii gubbaatti facaafamuun dhaga'amee jira. Abbaa warraa 174 maatii isaanii wajjin 800 ol namoonni ta'an naannoo Hararii aanaa Hakiim keessa qubsifamanii kan turan yoo ta'u bulchiinsi aanaa Hakiim humna nageenyaatiin mana irratti saamsee daandii gubbaatti nu facaasee jira jechuun himataati jiru. Hawaasni kun rakkoo nageenyaa naannoo Sumaalee keessatti bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan naannichaa Abdii Illeetiin hoogganamu uumeen uummanni miliyoona 1 ol ta'an buqqa'uun magaalota Oromiyaa fi naannoo Hararii keessa qubsifamuun isaanii ni yaadatama. Hawaasni magaalota biroo keessa qubatan hanga tokko jireenya idilee isaaniitti akka deebaniif yaaliin taasifamus namoonni hedduun iyyummaa keessatti kufuun daandiiwwan magaalaa Shaggarii fi Finfinnee keessatti kadhaaf saaxilamanii jiraachuunis beekamee jira. Lammiilee kanneen keessaa abbootii warraa 174 qubsisuu kan fudhate mootummaan naannoo Hararii gamoo 3 keessa jiraachisaa turus deeggarsa midhaan nyaataa ifaa fi bishaan irraa kutuun buqqaatotni himataa turuun isaanii ni yaadatama. Tibbana ammoo of dandeessanii jiraattan jechuun gamoo keessaa akka ba'aniif karaa bulchiinsa aanaa Hakiim dhiibbaa bal'aan irratti raawwatamaa turus himataa turanii buqqaatonni kunneen Ebele 2 bara 2024 poolisiin aanaa Hakiim uummata mana keessaa gadi yaasuun saamsaa turuu kan himan maddeen hawaasis meeshaa mana isaa keessaa qabu otoo hin fudhatin manni irratti saamsamee daandii gubbaatti faca'ee jiras jedhameera. Garuu isaan of danda'anii miti waa nyaatanii bulaniyyuu akka hin qabne dubbatamaati jira. Rakkoo isaanii kana waajjira pirezidaantii naannichaa fi waajjira paartii bilxiginnaa naannichaa karaa bakka bu'oota isaaniitiin beeksisanis furmaata akka hin arganne himaniiru. Guyyoota muraasa duras lammiileen kunneen rakkachaa akka jiran gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Mariin guyyoota hedduu fandii maallaqaa IMF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa ture xumuramee jiras jedhameera. Mariin dhaabbanni fandii maallaqaa idil addunyaa IMF fi aangawoota Itoophiyaa gidduutti dhimma waliigaltee liqii irratti geggeeffamaa ture waliigaltee malee goolabamuu Reuters gabaasee jira. Akka gabaasa Reutersitti Itoophiyaan ulaa liqii argachuuf ishee barbaachisu guutuu dhabuu isheetiin waliigaltee malee goolabameera jechuun gabaasee jira. Kanaanis dhaabbanni fandii maallaqaa IMF Itoophiyaan gatii maallaqa ishee akka laaffiftu gaafachuun ishee kan beekamudha. Kanas danqaa karaa hundaa keessa kan seente Itoophiyaan liqa maallaqaa argachuuf maltu dhabuun mariinis waliigaltee malee akka xumurame gabaafamaati jira. Akka dhaabbanni IMF barbaadutti Itoophiyaan gatii maallaqaa see devaluation akka isheen gootu barbaada. Gatiin maallaqaa kun akka ta'e jechuun immoo biyyattii keessatti ammas gatiin bittaa gurraacha maallaqaa kan ol ka'u ta'a. Akka fakkeenya Itoophiyaatti baankiin daldala Itoophiyaa fi baankiin misooma Itoophiyaa doolaara Ameerikaa tokko qarshii 56 kan isaan bitanudha. Gurgurtaa gabaa gurraachaatiin immoo biyyattii keessatti 117 yookaan 118 naannawaa sanaadha. Yoo gadi bu'e gatiin maallaqa Itoophiyaa ammas dabalataan yoo gadi bu'e baankonni mootummaa 70 yookaan 68-70 yoo taasisan gatiin bittaa gurraachaa maallaqaa gabaa biyyattii keessatti 150-140 hanga kana ga'a jechuudha. Kana jechuun immoo biyyattiin duruu raafamteetti tasuma kirkira dha'uudhaan wanta kuftu fakkaatti. Mootummaan Itoophiyaas danqaa karaa hundumaa kana keessa galuudhaan waliigaltichi firii malee kan xumurame. Mootummaan Itoophiyaa maallaqa isaa gadi buusuufis rakkatee jira. Gatii maallaqa isaa yoo gadi buuse biyyattii keessatti gatiin gabaa gurraacha samii rukutaa. Biyyattiin immoo wantoota garaagaraadhaan wal waraansaan maallaqa waan fixxeef liqanii barbaadde IMF irra. IMF irraas immoo maallaqa argachuuf immoo kana gochuu qabdi. Gama biraatiin gargaarsa maallaqaa barbaada Itoophiyaan kana gochuuf immoo IMF maallaqa isaa akka gadi buusu gaafateeti jira. Mootummaan Itoophiyaa danqawwan lamaan kana gidduutti kan inni torban tokko oliif marii kana geggeessaa ture. Haa ta'u malee waliigalteen kun firii malee xumuramuu isaa Reuters gabaaseeti jira. Maaturee keenya dhumaatiin Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa achi jiru ari'achuun see gabaafamee jira. Soomaaliyaan waajjira qoonsilaa Puuntlaandii fi waajjiraalee qoonsilaa 2 Somaalilaanditti argaman akka cufamu murteessuu ishee Reuters aangawoota Soomaaliyaa wabeeffachuun gabaasee jira. Dhimma ari'atamuu ambaasaaddara Itoophiyaa ilaalchisee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taadilaa dhimmicha irratti odeeffannoo hin qabu jechuun isaanis beekameera. Manni maree ministeerota Soomaaliyaa Itoophiyaan walabummaa biyya Soomaaliyaa keessa seenaa jirti jechuun tarkaanfii hatattamaa fudhachuun qoonsiliiwwan Itoophiyaa Hargeysaa fi Harawwee keessa jiru eebila 4
jechuun guyyaa har'aa kaasee akka cufamu burqaa oduu Somaaliyaa kan ta'e Soonaan fuula X isaa irratti baaseeti jira. Dabalataanis dippiloomaatonni Itoophiyaa Somaaliyaa gadi dhiisanii akka ba'aniif torban tokko qofatu kennameefis jedhamaati jira. Itoophiyaa fi Somaaliilaand ji'a 3 dura waliigaltee ulaa galaanaa raawwachuun isaanii biyyoota lamaan gidduutti muddama uumeeti ture. Tarkaanfiin Somaaliyaa kun kan raawwate immoo erga Puntland tibbana jiila ishee gara Itoophiyaatti ergite booda. Puntland torban tokko dura Somaaliyaaf beekamtii hin kennu jechuun labsuu isheetiin jeequmsi gidduu isaaniitti uumameeti ture. Kanumaanis ministeerri maallaqaa bulchiinsa Puntland guyyaa roobii darbee daawwannaaf Finfinnee seenuun ministeera deettaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waajjiraalee qoonsilaa Somaaliilaandii fi Puntland keessaa qabdu akka cuftu murtaa'uun isaa rakkoo Somaaliyaan bulchiinsota kana waliin qabdu kan akeekuudhas jedhamaati jira. Waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessite waan kana duraa miti. Adeemsa idila addunyaas kan faalleessu miti jechuun Itoophiyaan falmaa turteetti. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaa akkuma ifa ta'een biyyoonni addunyaa adda addaa birmadummaan Somaaliyaa haa kabajamu jechuun ibsa baasuun isaaniis kan yaadatamudha. Atakkaroon biyyoota lamaanii yeroo ammaa gara sadarkaa wal waraanaatti wanta guddate fakkaata. Itoophiyaan biyyoota bulchiinsa kutaa Somaaliyaa ta'an Puntland fi Somaliland wajjin waliigaltee raawwataati jirti. Somaaliyaan immoo biyyoonni kun lammeen iyyuu qaama kiyyaa. Itoophiyaan waliigaltee gochuu barbaadu hundumaa ana wajjin gochuu qabdi malee qaama kiyya kan ta'an wajjin raawwachuu hin qaban jetti. Inumayyuu Puntland fi Somaliland akka godinaatti kan isheen ilaaltu. Somaliland fi Puntland Somaaliyaa irraa cituudhaan yeroo dheeraa of bulchaati jiru. Somaliland guutummaan guutuutti kan of dandeessu waggaa taatu Puntland immoo wal waraanarra jirti Somaaliyaa waliin. Haa ta'u malee filannoo dimokiraatawaa ta'e geggeesseera jechaata jirti Puntland. Somaaliyaan immoo yeruma lamaaniin iyyuu qaama kiyya jechuudhaan kan isheen fincilaatii jirtu. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan gahaa turan abboonnaa waa beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.